Kun Radio Afura Biyyati. Radio Afura Biyyaa dhimmoota Oromoof Oromiyaa laallatan irratti torbanitti si'a tokko sagantaa garaagaraa qabattee kan dhiyaattu madda odeeffannooti. Kun Radio Afura Biyyati. Harka fuunee attam jirtu dhaggeeffattoota keenya sagantaa keenya irraa qabannee dhiyaanneerra. Afaan Oromoo hundee Oromummaa ta'uunsaa kan wal nama falmisiisu miti. Kana waan ta'eefis guddinniif dagaaginni afaan Oromoo guddinaaf dagaagina Oromummaati. Raadiyoon Afuura Biyyaa Oromoota guddina afaanichaatiif gumaacha godhan yeroodhaa gara yerootti keessummaa ishee godhattee isinii dhiyeessaa turuun ishee ni yaadatama. Har'as kunoo keessummaa tokko qabannee dhiyaanneerra. Keessummaan keenya irraa walaleessaadha. Walaloonsaa kan dhaggeeffatamanii quufaman miti. Walaloowwansaa dhimmoota hawaasa keenya jajjaboo irratti kan xiyyeeffatan ta'anii ergaa hiika gadi fagoo qaban kan dabarsanidha. Walaloo baay'ee hangammaatti barreesse keessaa yeroo darbe muraasa CD irratti maxxansee baaseera. Haa ta'uyyuu malee CD'n kun akka yaadametti dhaggeeffattoota biraa akka hin geenye na taphachiisee jira. Dhaggeeffattoota keenya keessummaan keenya irraa dargaggoo Dhufeeraa Birraasaa jedhama. Jalqaba walaloota inni dhiyoo kana CD irratti baase keessaa isa tokko isin dhaggeeffachiisuudhaan gara gaaffiif deebii Dhufeeraa waliin goonetti isin dabarsina. Egaa hanga xumura sagantaa keenyaatti akka nu waliin turtan kabajaan isin affeerra. Waan harka namaa keessaa qeerransatu dabeessa. Qeerransa hidhaa galee daaqotu irratti haga. Qaalluu kan isaan beennetu itti naanna'ee faga. Lukkuu mana isaa moo'ee akka leencaa bokoku. Joobira baalleen cabee akka qocaa foqoqu. Leenca rasaasa quuftee gurra jissitee lootu. Nama keenya gaafadhu kan barri nama gootu. Hundan dubbatanii waan akka fakkeenyaa. Yemmuutti xiinxalu haasaa nama keenya. Kan jiru jiraannaan ofiinuu mul'ata. Maaliif kan hin jirre jireenya dubbata. Waan gaarii fakkaattee abjuu hiikaa badde. Dhugaa lafa laalee uumamuusaaf gadde. Akka oduu keenyaaf hundee lafaa raafna. Qilleensarraa fuunee gurratti facaafna. Warra waanjoon cabsee maatii gargarire. Oduun mana guutee gurra nurraa cire. Uummata oduutiin dha'ee wala kaa'ee oduu biyya tuulee tuullaa isaa lakkaa'e. Badhaasa uumamaa mukeen gaarreewwanii kabajamtuu biyyaa haadha lageewwanii marganii latanii qilleensaa shubbisan jennata waaqarraa namatti mul'isan. Bosona ajaa'ibaa keessumsiisaa bokkaa oduu garaa guutee nama keessaa qoqa. Lolaatoo lolaasee biyyee guuree kaataa lalistuun argine ija kootii laata. Mukeen gaaddisaa oo bashannanaaf oolan kennaa rabbii itti leellisanii boonan. Arraba mi'eessi oduu kee jallisi saafaa dabarsuufuu badeera gaaddisi. Warqeen lafa keenyaa iyyumaa nu baasu fincaa'ee fi gibeen mootorii nuu kaasu. Albuuda jedhanii oduun lafa ciru lafa keenya malee mana keenya hin jiru. Ameessi marratte misoomi bal'ate gombisaa eebbaatu biyyatti jallate. Isa qotee bulaan nutti hirrisee TV'n keenya qotee nuu mul'ise. Abbaan adeemsa hojii kuduraa fi muduraa raajii nuu raajanii abdiisa fuulduraa. Raadiyooniin keenya silaa sooressuma oduun dhaggeeffattu maal maqaan iyyuma. Midhaan gumbii guutee gombisaan taata'e kolbaa gidiraatiif agabuurraa ta'e. Warri gola keessaa qoonqoof wala koofne oduu odeessin akka waan machoofne. Yoo ofiin kaanii ofiin hin fudhanne akka garaa ofii baasanii hin dubbanne. Soba ofii beekan dhugaatti geeddaru fedha ofii duuba baacanii geeraru.
akkanumaan ol ka'ee madaa namaatiin cobu lafa dhibeetu jira namuu jaallateen sobu jireenyi duuchitee dhagaa nama gooti namuu nyaatee bula dirqama qoonqooti Sheek Bakrii Saafaloo waa buddeena dhabee yemmuu gaashireetti amileensaa cabee maaliif akka seene ilmi Oromiyaa hiraana dubbattu kaambii Somaaliyaa marrummaan guduufanii utuu dhugaaf falmanii abboota keenya durii warra boolla nammanii dhugaan isaanii biqilee iji isaanii argamu dhalootatu yaadata seenaan isaanii hin gatamu. Walloo dhufeeraa biraasaa gara sagantaa kanaatti baga nagaan dhufte. Isinillee baga nagaan na eeddan. Dhugumaan walloo dhufeeraa guddaan gammada yeroo keenuu laattee sagantaa kanarratti akka gaaffiif deebii waliin goonu waan na ayyamteef irra deebi'eensi galateeffadha. Meegaa dhaggeeffattoota keenya wajjin wal baruudhaan yoo maree keenya jalqabne waan sitti fakkaata? Baay'ee gaariidha. Ani akkuma amma jettee dhufeeraa birraasaati kan inni dhaladhe dhiyaa Oromiyaa baadiyyaa naannoo magaalaa Mandiitti argamtu Gomboo Xaayibaa iddoo Dachaa Gumbii jedhamtutti dhaladhe. Dachaan Gumbii uummata midhaan akka gaariitti argatanii oomisha sirriitti oomishan waan turanii fi midhaan dhiibamee manatti hin galu gumbii alatti tarreessanii dhaabanii jiru. Namoonni oliif gadi darban ilaalanii tutii asii gadi yeroo ilaalanii Dachaa Gumbii jedhanii? Dachaa Gumbii jedhanii moggaasan. Achittiin dhaladhe. Tole. Achumatti egaa naannoo sana manni barumsaan jiru tokko haga afuriitti haga sa'aatii tokko deemeen ijoollee majajjabaatan duukaa buusanii ani xinnaa waan turee fi baradhee achimmoo haga afurii duwwaatti waan jiruu fi gara mana barumsaa Boorrataa Arbaa yookaan Qoqoraa Gurraatti jedhu haga sa'aatii 2 deemeen 5 bare. Tole. Sana booddee gara magaalaa Mandii 7 haga mana barumsaa Qophaa'inaa achittiin baradhee warra magaalaa taanee jechaadha. Sana booddee gara yuunivarsiitii Haromaayaan deemee achitti bara 2009 digirii jalqabaa xumuree akkuma isa xumureen immoo carraa digirii lammaffaa kan itti fufuu fi yeroo suma na erganii. Maal baratte yeroo sana? Ingiliffaan barayani. Ingiliffaan baradhee sana booddee achi ergan gara yuunivarsiitii Finfinnee deeme immoo isas 2011 xumuree akkan isa xumureen immoo gara yuunivarsiitii Mattuutti na erganii akkan barsiisuuf utuun achin deemin garuu utuman barachaa yeroo carraan gara USA dhufuu waan argadhee fi achwayyamoo innaan gara USA dhufee as jiraachaadha. Meegaa gara walaloo keetiitti haceenu dhufeera. Walaloota baay'ee mata duree garaagaraa irratti keessumaa dhimma kallattiin hawaasa keenya ilaallatu waan baay'ee barreessita. Walaloo kana jalqaba akkamitti jalqabde akka tamanatti himtetti afaan Ingiliffaa barattee egaa namni saayinsii afaanii baratu ittiin ulfaatu barruu keessa seenuun garuu barumsuma kana immoo yookaan immoo kennaa addaatu jira moo yookaan immoo namootati akka fakkeettiitti ilaalaa itti guddatteetu jira. Inni kun dhugaadha. Namootan akka fakkeenyaatti fudhadhee ittiin guddadhe gara akka addaatti hin jiran yoo ta'e illee maatii kootu an gara aartiitti akka dhufu na godhe irra caalaatti egaa yeroon barachaa tures koorsii ogbarruu tokko fudhadheera. Sanarraan kan ka'een immoo jaalala sana dhalootaan jechuun xinnummaa kootti maatii koorraa jaalala sana sababan argadhee fi daran kan assaayimentii akkan hojjedhuuf naa kenname caalaattiin darbee
waan baay'ee dudubbisaa ture kitaabota warri Afrikaa kun barreessan illee kan biraallee akkasuma dubbisaa ture. Isa dura garuu maatiin koo egaa warra baadiyyaatti ibsaa fi televezyiiniin biyya mana keenya keessa hin jiru. Galgala erga hojii keenya hundumaa xumurreen booda gara iddoo ibiddaatti walitti dachaanii hibboo mammaasa oduu durii tapha ijoollee hawaasa Oromoo keessa jiru nutti immoo isa kanaan bu'aaraa hamma irbaati qophaa'ee dhiyaatutti eegganna turre. Keessumaa gaafa goobana ji'aa ijoollee ollaa bitaa mirgaa wajjin oobdii keessatti walitti dachaaniitu tapha ijoollee waan maatii keenya keessaati galgala dhageenyu kana. Egaa afoolli Oromoo kun yoomeessa qabaa yoomii keessatti akka galgaladha irra caalaasaa kan namoonni wal arganii isa kanarratti godhanii galgala ijoollee jinoobdii keessatti walitti dachaaniitu isa kana taphanna walitti himna hibboo walitti bifanna wal gaafannaa. Taphoota dorgommiin taphatamantu jiru baay'eedha. Hibboo kana namni deebisuu dadhabe arrabsootu jira. Arraba biyya hin jirre yaasnee walitti dhiqanna. Namni walitti muufatu hin jiru akkuma seera isaatiiti. Akkasitti jaalala akkasiitiin aartiin qabamee guddadhee keessumaa akkoon koo hadhooftuu tuchoo nama baay'ee gara aartii kana jaallattu waan akka geerarsaa gaafa mana keessaan namni iji lamaan hin argu naannoo maqee turtii ani ishee harkatti hin guddadhe egaa. Kanaafuu waan akkasii kana isheen baay'ee jaallatti. Mana keessaa namni yoo muufachiise gadi baatee doombii ishee mana jala kaa'attee geerarti nama tokko jalaan qofaatu. Yoo immoo itti tole immoo akkuma kana gabbaatee weedduu dhangalaasti maali kan isheen odeessitu haasoftu kun inumaayyuu akkamitti walitti fiduu kana waan tapha ijoollee kana amma kottuun deemnaa maal nyaadhee maal nyaatiin na dhowwata maal reebe kun dorgommeedhaan itti fufaa. Eessaa fidanii jarri kun kana walitti hidhu mammaasa kana eessaa walitti hidhu gaaf tokko obbo Guddoo Qamalee fi maaluuf akkamittiin kana walitti hidhanii eessaa fidan kan jedhu baay'ee natti dhaga'ama ture. Waan namni hojjete waan namni haasa'e immoo ofii qofaasoo ofii qofa hojjechuun barbaadan ture xummaa kootii kaasee sanarraa ka'een ofii koon ijoollee naannoo jiranii yeroon jabbiilee fi hooleewwan tissu ofii koon bakkee keessa yeroon deemu walitti xaxaa'ooleen akka isaan jedhan sanatti oduu durii isinitti hima yookaan waan akkasii isinitti hima deemsa kan kootii itti odeessan ture. Akkasittiin jaalala aartiitiin guddadhee sana booddee karaa barumsaatiin gara waa dubbisuutiinis guddifachaan dhufe jechaadha. Jaalalli ogbarruu manuma keessaatii eegale jechuudha. Keessumaayyuu ga'een akkoo keetii guddaa akka ta'een hubadha. Mee hamma ammaatti walaloo meeqa barreessiteetta dhufeera? Walaloo hedduun barreessee amma barreesse lakkoofsa isaan beekuu xinnummaa makootii kaasee gara walaloo barreessuutti dhufee walaloo egaa yeroon barataa iskuulii fa'aa yeroon ture isaa gadi elementary yeroon walaloo bashannansiisuu irratti kanan hojjechaa ture. Attamiin nama kolfisiisa iddoo walga'iitti iddoo tokkotti lafa walitti qabannu irra caalaa waldaa amantaa keessatti kan walaloo qophaa'ee guddifadhee akkamiin nama kofalchiisuu danda'ama jireenya namaa ilaalee waan tokko akkaataatti waan garaagaraa kan haguma danda'u akkamitti namni itti bashannanuu danda'a kan jedhuun ilaalan ture. Kanaaf walaloowwan hedduun barreessaa ture. Walaloo sana baay'ee isaanii kanan hin keenye jira kanan kaa'e qabaa. Garuu ammaa fi gara
amma ilaalcha koo isaa ammaatti kanan barreessee lakkoofsa isaanii akkasitti yaadadhu garuu walaloo baay'ee ta'uu danda'u. Amma walaloota kee kana akkamittiin keessee jirta ammati walaloota kana hin barreessitaa achumaan bara tokko keessa dhagaame yookaan dubbifame achumaan badamoo bifa macaafaan barreessitee jirtamoo bifa oodiyoodhaan walitti qabdee jirtamoo akkamitti keessee jirta wanta kana kaa'aa jirta? Eeyyee isa amma muraasa isaa amma gama oodiyoodhaan kaa'een jira aga CD lama kan guute jira. CD lama jechuun kana CD lama irratti waraabee akka namni dhaggeeffatuuf kaa'ee jira. Kan biraanii warra CD sana lamaan irraa guutanii afan immoo kitaaba isaa hojjechuudhaaf amma jalqabeen jira kitaaba isaa maxxansiisuudhaaf namootatti kenne namoonni ilaalaa jiru. Amma yooma kanatti gara mana maxxansaatti erguun koo hin hafu kitaaba walaloowwan walitti qabaman sana kan CD irraa hafanis kan CD irra jiranis walitti qabee gara akka kitaabaatti maxxansiisuu fi qophii cimaarran jira. Kanaan milkooftee akka yeroo gabaabaa keessatti dhaggeeffattootaan geessuu abdiin qaba. Garuu amma kana keessaati dhaggeeffattoota yeroon dhaggeeffattoota siin jedhu warrumatati fuuldura baatee waltajjii irratti dubbistuuf yookaan lafa carraa argattetti dubbistuuf otoo hin ta'in bakka garaagaraa kan jiran Oromootni hogbarruu afaan Oromoo jaallatan akka isaan argataniif karaa itti yaalii gootee jira amma ammaatti. Walaloowwan warra kana amma haga ta'e namootaan ga'uudhaaf carraa tokko yaalii tokko gochaan jira. Biyya keessaas ta'e biyya alaatti raabsuudhaaf yaalii tokko gochaan jira. Garuu akkamitti akka namoota kana hundumaa argachuu danda'u namoota keenya baadiyyaa fi magaalaa biyya alaaf biyya keessa jiran argachuu danda'u amma yoon alinatti bitaacha'ee jira. Muuxannoo haaraadhaanaaf waan akkasii hojjechuuni. Kanaaf namoonni akkamittiin namoonni baay'een akka argataniin barbaada ergaa kana garuu akkamitti akkanii namoota kana hundumaattiin argachuu danda'u yaada ifaa hin qabu baay'inaan. Mee isa kanatti teellaa hin deebinaa mala garaagaraa kaasnee hin mari'annaa. Mee walaloota kee keessaati tokko kaasnee ilaallagaa amma walaloo kee keessaa kan aan dhaggeeffadhe kan baay'ee qalbii koo harkisee jira waan harka namaa keessaa kan jedhu jira. Walaloon dhiiga saree jedhu jira. Walaloon durammee jedhu jira. Garaamoo karaadha goota barnootaa waamicha moo saamicha kan jedhu jira. Walaloon ergaa gadi fagoo qabu. Mee walaloota kee kana yeroo barreessitu maali addee barreessitaa yaadni isaa eessaa dhufa attamitti barreessita mee iccitii kana nutti himi? Waan namatti dhufutu jira akkasumatti nan barreessa jedhee taa'ee danda'een barreessu gama tokkoon ayyaana uumamaan waaqayyo wajjin nama uumutu jira jedhee yaada. Sababni isaa yoo nan barreessa jedhanii isin barreessan waan ta'eefi ayyaanni kun yeroo itti dhufee nama keessaa dammaqu qaba. Waan tokko yeroo argani waan tokko yeroo dhaga'an yeroo sanatti nama keessaa dammaqa. Amma akka fakkeenyaatti yeroon barataa high schoolii ture walaloo dhiiga saree jedhu yeroo sanani barreesse 2005 bara Gaaddisaa Hirphasaa, Alamaayyoo Garbaa, Kabbadaa Badhaasaa, Jaagamaa Badhaanee, Yaasiin Muhammad Lalisaa, Waggaarii Simee Tafarraa, Shibbiruu Damisee warra kana fakkaatan namoonni lakkoofsi isaanii hin beekamne akka malee madaa'anii fi hidhamanii fi miidhamanii du'an bara sanadha. Yeroo sana aga kana hubannoo gadi fagoo hin qabun ture garuu waan dhaga'ee argu egaa yeroo sana aga kanatti akka itti moobaayiliidhaan wal quunnaman illee baay'ee amma kana mijataa hin taane illee hamaan dhokatan qaboodanii yeroo kamiyyuu waan hundumaa ijoolleen kallattii hundumaarra jirtu Oromiyaa keessaa hunda geessu turte gaafa naga'u kanatu nakakaaseen kana barreesse yeroo barreesse sana haga
fuula 25 kan taa'ee ma yaada baay'een barreesse akkuma maraatu wayii. Ergasiin walitti cuunfee gara waan kanaatti fide. Walaloodhuma inni fuulli 25 jettu kun. Waama asoosama ta'ee hin beeku akkuma walalooti dhiibuma saree. Ati waama keessa keetii dhangala'ootii waraqatarra keessa. Calluma dheenirra naqeechaa. Kanaafuu yeroo baay'ee nan barreessa jedhanii miti. Waan nama keessaa dhufee environmentii irraa dhufeetuti isa sila nama keessatti uumame sana nama keessaa dammassa ayyaana isaati ayyaana sila ittiin dhalatanii dhufee nama keessa jirutu yeroo waan ta'een tuqamu nama keessaa dammaqaa yeroo sanadha kan barreessuun danda'amu jechaadha. Kun walaloo keessaa dhiiga saree jedhu. Mee walaloo kana dhaggeeffattoota keenya dhaggeeffachiisneetu gara walaloota kee warra biraatti immoo ceena. Dhiiga saree hin cufne fakkaata balbala sabanne hin banne jarana durbabbanne. Maali saree farri kana akkamittiin seente bataskaana manni qulqullummaa waaqayyo nu dhaabe kan dhala namaati saree maaltu waame warri balbalarraa yemmuu isheen dabartu akkanumaan saree namatti dabaltu cubbuu fi qiddaasee wal duukaa geggeessu biyyi seeran qabu seerri waan daangessu balbalarra taa'uun kan ishee kenname eenyu bataskaanattarra ishee beellame ni qoommaati jamaa kunoo maqaa qabdi kirtaana kaateetti ofii maqaa qabdi namatti dabalee barana bineensa maal fide waaqayyo bara keessa siraa bizuu dajjuu duchiisaaf kanniise kanuma adda baasuu tanaan na rakkise waaqin jedhe sareen bataskaanan naaltu maqaa geeddaratteef sareen caaltu godoo boqqolloo moo galma sana seete kiristaana miti maal funaanuu seente eessaanuu nu seente karaa kamii ergamtuu diinaati xalaata maaramii namuus hin gaafatu himmamin karaasaa yoo feetan fayyaajii achitti rarraasaa asiif achiin marsaa dha'aa gadi baasaa sammuu ishee balataa dhiiga ishee facaasaa yoo seerri deggere seerri biyya eenyu si gaafata gormee kiyya kan barbaaddan kaasaa kan jibbitan cabsaa kaayyoo warri qabu kan jirutti labsaa kana kan caalutu boodaan nutti dhufaa karra jiru qabaa daandii itti cufaa itti dukkaneessuun qaroo ishee dabsina kan fedhe yoo dhufe tokkoon dabarsina warra qeettafeef beenaa galaa miila ishee hidhaatii walitti takaala yoo gurra ciranuu anna geessu jarreen karaa bataskaanaa akkam baane sareen dhaga'een obsine yaa kanniisee waan taate dubbadhu siifanniise iddoo kee dubbachuu hin barbaadu dhugaa kee dhiigi kee barbaadu. Walaloon kee kun ergaa gadi fagoo qaba dhugumaan dhufeera. Mee itti naafuuf egaa eddasii maaltu ta'e? Ergasii agaa dhiiga saree kan jedhu kana ergasiiti walitti muuxannoon argadhe karaa barumsaas karaa waa dubbisuus ta'e sana booddee walitti cuunfeen akka peejii muraasa taatutti barreessee aga peejii 2 waan taatu godhee jechaadha. Inni kun kan inni of keessatti qabatu dhiiga saree kan jedhu kun ulfina dhalli namaa biyya mootummaa abbaa irreen bultu keessatti qabu waan garaa garaatiin ibsame inni kun
waan akka bataskaanaa siraabizuu dachuu duchiisaaf kanniisee ironic expressions adda addaa of keessaa qaba waan isaan dhaabataniif bataskaanii siraabizuu dachuu duchiisaaf kanniiseen kun waan bakka bu'an qabu bakka bu'anii jiru waa bakka bu'aniitu ibsuu waan achi keessatti ibsame waan ibsame sanaan ol ta'uu danda'a hiika dachaa yookaan waan adda ta'e duubaan waan iddoo garaagaraatti hiikaman qabu egaa biyya yookaan iddoo mootummaan abbaa irree keessatti yookaan mootummaa of bulchu ofii isaan taa'u yookaan kan namni hin kaatiin keessatti ofiin bulaa keessatti akkamitti ilaalu yookaan akka biyya keenya keessatti teessoo mootummaa akka mana qulqullummaatti ilaalu warra isaaf uumame warra isaaf dhalate duwwaatu teessuma sana dhaqee taa'uu danda'a warri kaan taa'uu hin danda'an akkuma yeroo baay'ee saree balbalarra kaa'anii balbala ol darbuu hin dandeessu yoo mataa kaa'attallee mataadhaanii keessaa gadi baasu ulfinni hin jiru jechaadha haga barbaadan dhiiga ani dhiiga ishee dhangalaasan namni galagalee sasheen iyyitu sasheenii wawwaachaa dhiiga dhangalaasaa deemtu namni galagalee ilaalu hin jiru isa kanatu akkanii yaadan yookaan dhugeeffannoo waa'ee ulfina sabi koo biyya sana keessatti qabu irratti qaburraan kan ka'e dhiiga saree kana akkam barreessu na godhe yeroo sanatti isa sana ibseera egaati sanarraa kaasuudhaan kanani kuni waamicha moo saamicha kan jedhu kanan barreesse waamicha moo saamichaani isa kana ibsa waa'ee ulfina sabi biyya abbaa irree keessatti qabu sana abbaa irreetiin bulu yookaan ofiin bulaan bulu sana keessatti ulfina inni qabu sana ibsa kanaaf teessumni ulfinaa ergaanaaf hin malle akkaataa waamichaa isheetiinaaf hin galle kanan jedhechaadha waamicha moo saamicha keessatti keessummaa buufatee hiriira dhaabatu maatii nyaatee dhugeetti wal darbatu utuu teenye ilaallu maal gaffidde barri dubbannee dadhabne gurran qabdu jarri seenaa mootummaa abbaa irree keessatti namni tole jedhee karaa diimokiraasii teessumarraa ka'uun jiru kaanulee kaasaa kaanulee nadhabe immoo du'atu kaasa kanaaf silaa du'a malee wanti kaasu jiru barabaraan taa'uuf dhugaa jiru akkanumaan qallachaa malkaan kijibaa guutii ankomee biraan qabu baga jiraate duuti kanan jedheef waamicha nu waama soba nutti kuulanii dhugaa nutti fakkaannaa maqaa nurra tuulanii akka waan aduun dhiite dukkanumaan bariituu ittiin waamamaa jirra maqaan baatan deebitu yookaan manattafnee qe'een jabeessinee bakka namaa teenyee seenaan galmeessine kanan seenaa godhee dhalootaa barreessaa kun waamicha miti saamicha maleessa tokko booka dhugee tokko immoo eebicha maaf kun ta'een kaanaan kafallaaf reebicha namni hidhame jedhee dhibee isaan dubbatu kun biyya moo boolla dhalli namaa keessatti gubatu biyya sobidhaalee dhugaan hin mul'anne waan gaariin dhalatee keessatti hin guddanne fiigee biyyaa bahee ormoof dhaalchisa haadha gabuu duutee alagaa nyaachisa garaa gargar cabee fayyuu dide baraani warra ilkaaniin kolfaa wal sukkuumu malaani uummata da'oo lixee wal falatu dhagaani wal qixxummaa dhabamteen argamu nagaani tokko saree gaditti ilaalamaa tokko akka ilma waaqayyootti ilaalamaa biyyatti wal keessa taa'uu dadhabee namni dhagaa wal falataa yeroo dada'uudhaan kanarraan kan ka'eetu akkasitti akkan barreessu na godhee sana booddee akkasitti uummanni keenya waan qabu hin saamame waamicha moo saamicha kan jedhu keessatti ani ilaalchi koo saamicha kan jedhuun qabadhee isan fudhadhee ofii koo fechaadha dhaggeeffatoonni waamicha kan jedhan jiraachuu danda'u isa isaantu murteeffata kanaafuu akka keenya warra keenyarra qabeenyaa warra keenya
erga saamame booddee harka namaatti sana booddeedha waan harka namaa keessaa kanan jedhechaan walaloon kun akkasitti walitti hidhata waan harka namaa keessatti egaa namoonni ani ilaalchan qabu akkuma sila itti erga addaa qaba itti jalqabumaan dubbattee turte ani ilaalchi ani qabu akka addaatti natti dhufee waa'ee kana irratti namoonni miidhagina Oromiyaa faarfatan jiru leellisan jiru waa'ee miidhagina isheetii waa'ee magariituu waa'ee soorettii ta'uu isheetii faarfatan jiru inni kun akka oduu durii sila dubbadhee sanatti akka oduu duriitti sanutti himamu isa dhageenyuti yoofuma afoola dhalootatti dabarsuudha sanyii isaa abbaan kee gaangoodhaan abbaan kee eenyunaanaati koo farda ittee gubataa marqaa hubataa targaa sanyii isa jedhaniiti Oromiyaa gubatte baalli ishee mukaaf baalli ishee daa'imni ishee ijoollee ishee gubatte keessatti akkatti natti hifuu qaba qabeenyi jiraachuu danda'a garuu harka keenya hin jiru abbummaa qabeenyichaa hin qabu sabi kanaaf waan harka namaa keessaa qeerransatu dabeessa kan hin jedheef kun haga miidiyaatti osoo hin bisiin fakkeenyota garaagaraa kaasa isa kanarratti gaazexeessaanii televezyiinii fi raadiyoo Oromiyaa ka duraanii obbo Daani'el Areerii ibsaa Oromiyaa miidiyaa neetwoorkiif kenne irratti bal'inaan ibse utuu isaan jechuun barbaadeen kana jedhaa jedhanii dirqisiisanii uummata agabuu du'ee waan nyaatu dhabee qullaa qulqulluu deemu viidiyoo isaa waraabaa oolaniituti uummata quufee uffatee bashannanee deemu televezyiinii irratti uummatatti argisiisu. Isa kana bal'inaan haasa'ee ture. Kanaaf waan harka namaa keessaa qeerransatu dabeessa qeerransa hidhaa galee hindaaqotu irratti haga qaalluu kan isaan beeknetutti naanna'ee faga. Lukkuu mana isaa moo'ee akka leencaa bukuku joobira koochoon cabee akka qocaaf foqoqu leenca rasaasa quuftee gurra jisitee lootu nama keenya gaafadhu kan barri nama gootu warra waanjoon cabsee maatii gargariree oduun mana guutee gurra nurraa cire uummata oduutiin dha'ee walakkaa'ee oduu biyya tuulee tuullaa isaa lakkaa'e mukkeen gaaddisaa bashannanaaf oolan kennaa rabbii ittiin leellisanii boonan arraba mi'eessi oduu kee jallisi saafaa dabarsuufuu badeera gaaddisi warqee lafa keenyaa hiyyumaa nu baasu fincaa fi gibee mootorii nu kaasu albuuda jedhanii oduu lafa ciru lafa keenya malee mana keenya hin jiru wanti nu ittiin odeeffannu yookaan oduu duriisaa lallabnu kuni dhuguma qaba ture sabi keenya qaba ture garuu waan amma akka oduu duriitti oduu isaa odeeffannu kuni amma qabeenya lafa keenya malee mana keenya hin jiru kan jedheedha kanan jedhe kanaaf achirraan ka'uudhaan immoo egaa qabeenya harka namaa seeni baasuudhaaf immoo sabi keenya akkamitti wal duukaa deemaa jira. Waan harka namaa gale kana baasuudhaaf namni akkamitti wal duukaa deemaa jira akkamitti wal duukaa yaa'aa jira kan jedhu ibsuudhaaf karaa moo garaadha kan jedhu gaafadhee gaaffii kana karaan ibiddattuu nama geessa kan itti gubatan maa nama najjeesiin kan garaan dubbatan kanan jedheef achirratti jechaadha. Fakkeenyota garaagaraa kaaseen achirratti kaa'e yeeyyii fakkeenya fudhadhe qubee afaan oromoo fakkeenya fudhadhe qaamota miiraan fakkeenya fudhadhe namoonni bal'inaan isa kana yeroo biraa dhaggeeffatu waan ta'eef qabxii xixinnoo erga amasaa duwwaanii waloloo keeyyata tokko yookaan lama duwwaa irraa dudubbisaaf isaan irratti xiyyeeffadhu duwwaa amala yeroo yeeyyii fakkeenya fudhadhu amala gargarii akkamiin dandeessee
kan wal duukaa yaadu yeeyyii maal dhageesse ittiin sirbine ittiin lallabne ittiin geerarre yeeyyii yaa'ii teessu wanta akkaan agarre tokko quufee tokko keessaa waan beela'u jibba malee waan argame waliin ga'u yemmuu wal gorfata wal qaranii kolleejjii galanii waa baranii qubee afaan oromoo immoo fakkeenya fudhadhe yeroo naasa'u waa jechuuf ka'eetan jecha dhaba dubbii afaanitti nama caba jechuu silaan jiru qubee wal gargaaree sagalee humna waliif ta'u tubaaf dagalee xinnaaf guddaa qaba toora keessaa akka kennaa isaatii wal jabeessa qubee dachaa wayya wal faana gugata afaan tokko qaba wal duukaa dubbata qaamota miiraa immoo fakkeenya fudhadhee garaan karaa miti waan hundumaan baatu waan arge funaanee 90 nyaatu foonii raafuu fi boqqolloo garaatti guuranii wal sukkuumu malee nagaan hin mul'anne lukkuun maalummaa isheen saree caalte ammatuu xiinxaltee kaatee ilaalte ammatuu nyaatamee hundumtuu ba'eessa mucha 9 baatteef sareenuu ameessa waan akka ajaa'ibaarra waa dhageessu harkuu saree mulee afaan ittiin geessu walii dhaggeeffatu harki kan afaanii afaan yaada garaa hundumtuu gara isaa goree wal gargaara harkatu diidarraa waa basaasa qoonqootu garaatti gadasaasa akka malee seenii waan garaan balleessu karaan nyaaraa wal tuqaniinsi wal deebisu malaan egaa erga akkas ta'e kanaafuu maal hagoonu ankeenya haguma kan qaamota miiraa kana kan yeeyyii kana kan qubee keenya kana yoo hin ga'u erga hin ga'u ta'e qeeqa baay'een achi keessatti kenne isa kana dhaggeeffachuu danda'u dhaggeeffatoonni egaa kanaafuu gaa maala ta'u furmaanni maaltu jira kan jedhuu fi achi hin qabinee kan jedhu barreesse. Atachi hin qabinee ana siin hin qaba qofaa uddeelladhee maafan qomaa caba ajaa'iba qilleensa karaa malee bubbisu ilmaan abbaa tokkootu nagaa waliin dubbisu yemmuu tokko cabee jala lixee baatu tokko qoma dhiibee bashannana kaatu gaaffii bara dheeraa kan nabe furmaata haadha walii ta'uun gaafa yoomiif laata kan kee kun qaaniidha kan kootu gaariidha harka wal takaalee walii masaayidha warri mana keessaa utuu wal shakkinuu isa diida bahee sarraba isaa malee harka isaan arginu kan jedhu utuu magaa gurri damma baate hin fakkaatu malee yoo fakkaate yoo rabbinaa guute kanan fedhu hawwii garaa kootii akkan jedhu walitti nu fidde hireen rabbii anaa dhufu kottu abbaa qalbii kanafanis beenaa waamaa dhaqaa asheeta follossaa ibiddatti naqaa yoom wal biraa hafne gaafa yoomii arras waan dhiyaatteef galatoomi silaa jaalala koo muraatteetta harka kee dhiqadhu waa nyaatteetta hunda buna danfisaa utuu barii galanii maaltu nama rakkisa utuu walii galanii silaa dhiigi keenya gaaddisa jaalatti hayyee walaa keenya odaa jalatti saba keenya isa kanatu walitti fiduu danda'a odaa san jalatti walaa keenya kan jedhu dhuma ergaa isa dhuma silaa dhiigi keenya gaaddisa jaalatti hayyee walaa keenya odaa san jalatti kan jedhu sana booddee inni kaanii akkamitti waan kun akka furmaataa argatu karaa barumsaa karaa safuu durii wanta arginee taajjabne irraa kan ka'e goota barnootaa barattoota hojii guddaa hojjechaa jiran goota barnootaa kan jedhu duramme safuu seenaa aadaa sabichaa gadi fageenyaan kan kaa'u raajii kan jedhu waanan argee waanan raajeeffadhee jiruuf jireenya hawaasa kooti irratti kan xiyyeeffatu ture gabaabaatti walaloon gara siidiitti hojjetame orra kanadhaa gama kitaabaati waaqa garaa gurraachaafaa kan jedhamu anaabadu kan jedhamu waanan sila oduu durii tapha ijoollee waan garaa garaa jedhamu
kaasee kan waa'ee isaanii haasa'u garaagaraa kanatu jira. Barbaacha barii baddee kan jedhamu walaloo kanaaf kana fakkaatan hedduutu kitaabicha keessattis kaa'amee jira jechaadha. Maxxanfameera moo kitaabi kun ganaa itti yaadamaa isa jirudha? Kana itti yaadamaa kan jiru. Maxxansuudhaaf qophiirra kana jiru jechaadha. Amma gaa mee gara gaaffiisa sila jalqabnee dhaabneetti si deebisa. Amma gaa walalootni akkas mi'aan kun walalootni erga akkasii qaban kun guddina afaanichaaf illee ga'ee mataa isaanii ga'ee olaanaa kan taphatan kuni amma akkasumattiin barreeffamanii harka keerra taa'anii jiru. Sabni afaan kana dhaga'u hin dhaga'in jira. Isa kanaaf amma ati mala maaliiti kan itti yaadaa jirtu? Maal itti yaadaa jirta akka inni nama bira ga'uuf? Warri onlaayinii argachuu danda'anii onlaayinii irra kaa'uun barbaadaa jira. Warri immoo fiizikaal istoorii irraa argachuu danda'an immoo iddoo bakki isaa argamu iyyee yaafadhee itti erguu yaadaa. Namoonni waan akkasii fuudhanii namoota keenyaan ga'uu danda'anii otoo yaada isaanii naa barreessanii akkamitti akkan erguufii danda'u illee otoo natti himanii baay'een jaalladha. Karaa iimeelii kootiis feesbuukii irraan argachuu danda'u. Namoonni yoo isa kana gochuu danda'anii baay'een gammada. Gaman iddoon ga'uu hin dandeenye namoonni ga'uu danda'anii yoo jiraatanii yaada guguddaan qaba waan kana irratti gara amma kun kanaan kan dhaabbatu miti haga ga'e haga amma hamma ergaa ariifachiisaa waan ga'uu danda'u akkasumatti keessaa funaanee kana dhiyeesseedha. Kan biraatti buufee hojjechuu irratti nama hammamiitu dhaggeeffate akkamitti dhaggeeffatanii kan jedhu namarraati fudhachuun amaleef waan hundumaaf baay'ee gaariidha. Namoonni dhaggeeffachuu qabu. Erga faca'eessanii tokko mul'achuu qaba waan ijisaa. Kanaafuu wanti guddaan namoonni isa kana biraan ga'uu danda'an illee yoo jiraatanii gama onlaayinii kaa'uu yaadaa gama adda addaatiin namoonni immoo mala biraatiin ittiin ga'uu danda'an iddoo adda addaatti waan akkasii fuudhanii namootaan ga'uu hin danda'anii iimeelii koo irrattis ta'ee naa barreessanii akkan isaaniin ga'uu isaan immoo sabichaan ga'anii baadiyyaa amma magaalaatti namni akka dhaga'uuf haala mijeessanii kabajaan hin gaafadhachuma. Meegaa namoota sagantaa kana dhaggeeffataa jiran kan fedhii isaa fuudhanii rabsuudhaaf fedhii isaa qaban karaa tokko yookaan karaa gara biraa wanti kun nama biratti akka inni dhaga'amuuf gargaarsa gochuu namoota barbaadaniif iimeelii kee dubbadhuuti feesbuukii irraanis akkamitti akkasii argatan himiiti gara sattaanutti ceena. Iimeeliin koo dhufeera biraasaa DHUFERA ispeelingiinsaa DHUFERABIRASA @yahoo.com. Feesbuukii irraan dhufeera biraasaa yoo na argatu karuma kana sirriitti namuu danda'u. Baay'ee gaariidha dhufeera. Silaa walaloo kee tokko keessatti walaloosaa waan harka namaa keessa jedhu keessatti Sheek Bakrii Saaphaloo jetta iddoo tokkotti abbaa gammachiisfaa abbo hiikaa waajiifaa maqaa dhooftaa. Jarri kun hojii hogbarruu ati hojjettu irratti dhiibbaa godhan qabu yookaan waan isaan irraa baratte qabdaa jireenya isaanii irraati? Baay'ee dhiibbaa guddaa jireenya koo irratti warra godhan ilaalcha koo warra qajeeshan yoran akka dungootti of duratti ilaalaa deemuudha. Keessumaa egaa jalqaba jaarraa 19ffaa keessa dhiiraa fi dubara Oromoo biyya keessaatii ukkaanfamanii fuudhanii gara Gondoritti fudhataman utuun kaasee waa'ee isaanii kaasee haasa'ee isaaniitti erga itti deebi'aa erga karaa Gondor deemaniiti karaa garba diimaa irraan gara Kartuumitti Kartuumirraa immoo Kartuum biyya Arabaa irraa gara Awurooppaatti fudhatamanii. Gondor moo Eertiraadha? Eertiraa Gondor irraa warra jalqabaa warra
warra jalqabaan jechaa jira. Iddoo garaagaraatti feffeemaa turan asii isaanii kun aartii Oromoo guddisuu irratti ogbarruu Oromoo gara ifatti baasuu irratti yeroo dukkana sana keessatti ga'ee guddaa gumaachan warra akka Waaree, Gaboo, akka Fedee Daallee, Aagaa Ushuu, Bilillee Maayibuubaa yookaan biyya Arabaa keessatti akka jedhamte waamtu Amaangoo Indaasteer Gannoo Ganamee namoonni akkasii kun yeroo akka fakkeenyaaf Joon Kiraaf faa waa'ee aartii Oromoo kana keessa waa'ee wangeela lallabuudhaa fi ogbarruu Oromoo yeroo itti maqaasaa kaasuu jalqabanitti fakkeenyaaf uummanni yeroo sana naannoo Shawaati kan inni dhufe Joon Kiraaf kun odeeffannoo ijoollee ammaarraa dhaga'een yeroo dhufu immoo afaan Oromootiin uummata Oromootti lallabuu barbaade wangeela kana. Achirraa ka'uudhaan waan sila afaan isaaniitiin namichi kun nama biyya Jarmanii sanarraan kan ka'e afaan isaaniirra gara afaan Oromootti jijjiiruu barbaade. Afaan Oromootti jijjiiruudhaaf immoo qubeen inni saabaanii uummanni uummata sanarra kaa'anii jiranii uummaticha bakka bu'uu hin danda'u. Waan uummatichi baasu baanaa uummaticha akka itti uummatichi sagalee isaa baafatu sana dubbachuu hin danda'u ture ijoollee sanarraas kana dhagayeera inni ofiisaafis dhufee keessa lixee afaan barateera namoota ofitti qabee namoota Oromoo ofitti qabee afaan barate Joon Kiraaf kun sana booddee akka qubeen saabaa sun uummata Oromoo akkaataa isaan itti haasa'an sana bakka bu'uu hin dandeenye gaafa hubatu qubee laatiiniitiin barreessuu barbaade qubee saabaa sanarra. Fakkeenyaaf jechoonni afaan Oromoo bakka hin buune jiru. Maqaa makoo yeroo waamanii amma baay'een ajaa'ibsiifadha. Dhufeeraa ni dubbachuu dhaan kun kan Oromoo duwwaadha. Amma dhaa jechuudhaaf ijoolleen dhaawa dhufeera maqaa koo waamuudhaaf yeroon doormii keessa sabaaf sablammoota Itoophiyaa keessa jiran hojii yeroo taa'ee barachaa ture. Qarshii walitti buufatanii maqaa koo qabsiifatanii maqaa koo waamu abbaa maqaa isaa waamuu danda'e qarshii ammasii kaffaladanii. Isa kana hubateera namichi kun laatiiniitiin bakka bu'uu danda'a guutummaatti hedheetuti 1840moota keessa mootii naannoo Shawaa sana Saayila Sillaasee gaafatee eeyyamee fi hojjechuu dandeessa jijjiirii fi afaan isaanii ittiin barsiisittiin jedhee isaa macaafota jijjiiruu jalqabu wangeela Yohaannis isa jalqabaa jijjiireetuti laatiinii qubee laatiiniidhaan jijjiiree gaafa inni itti ergu hin mufate baay'ee aare Saayila Sillaaseen maaliif afaan inni qubee saabaa sana babal'isuu qubee saabaa sana guddisuu waan barbaadu laatiiniin barreessuunsaa uummata Oromoo isaanirraa adda baasu waan ta'e itti fakkaateetuti kanaafuu baay'ee aaree sana booddee sammuu isaa eeguuf jecha namichi kun utuu dhugaa kana beekuutti saabaatti wangeela arfan sana jijjiiree kennee fi jijjiiree isaa immoo ittiin barsiisuudha qommoo luboonni Habashaa yookaan Abisiiniyaa amantii Ortodoksii wangeelli Kiraaf barsiisaa jiru kun yookaan barreessee dhiyeessaa jiru kun odeeffannoo inni laatiiniin jalqabe sun yookaan isa waan gurraa qabanii fi waan inni hojjechaa jiru kun sirrii miti inni wangeela lallabaa jira miti uummata kana adda baasaa jira waan jedhanii fi sana booddeessa irratti dubbii kaasanii akka inni hojii sanatti fufeen hojjenne dhorkame. Rakkoon qeessonni Ortodoksiif mootichi Saayila Sillaaseen kun seenaa ogbarruu Oromoo keessatti godhanii gufuu ogbarruu Oromoo isa jalqabaati jedhu warri seenaa barreessan. Achirraa ka'uudhaan namichi kun Joon Kiraaf qubee laatiiniiti ossee barreessa malee barreessuun sanaan utuu jijjiiraa jiruutu haalli garaagaraa biyya keessatti ergasii ta'e utuu mijatanii fi utuu sanaan hin maxxansiin du'e
Kiraanfiin baay'een jaalladha. Ijoollota sanas baay'ee natti tolu, baay'ee na ajaa'ibsiifadha. Ergasii gama Sheek Bakrii Saaphaloo irratti yeroo dhufu 1950moota keessa qubee mataasaa uume. Qubee mataasaa innis isa kana hubate gaa waan amma kiraanfaa kaasanii haasaa turan itti miidhamaa yookaan hojiinsaa karaatti hafe kana innis isa kana hubateera waan ta'eef qubeen saabaa kun akka itti Oromoon baasee haasa'u sagalee isaa sana kaa'uuf hin danda'u, barreeffamaan waraqaa irra kaa'uuf hin danda'u. Saabaan jedhee erga yaadee booda kan isaa kan mataa ofiisaatii uume karaa kan biraa walaleessaa beekamaadha. Qabiyyee walaloo isaatii cunqursaa uummata keenya irra ture kan ibsuu fi uummanni keenya mirga isaaf finciluuf falmoo akka qabu waan of keessaa qabuu fi hojiin isaa hundumtuu funaanamee akka gubamu godhanii baroota sana keessa sana booddee waggaa 10 keessa Dirdaawaa keessa akka hin baane achumatti dirdaawaa keessatti hidhanii dirdaawaa keessaa bahee iddoo biraa dhaquu akka hin dandeenye godhani. Keessumaa yeroo qotee bultoonni baalee mootummaa irratti fincila godhani inni achi dirdaawaa haa taa'u malee walaloon isaa immoo bahee qotee bultoota baalee irratti argame. Inni kun immoo balaa guddaa isarraan gahe. Qotee bultoonni baalee walaloo isaa sana qabatanii tutii akka dhaadannootti godhachaa deemu turanii nagaamee hin bahee aartiin egaa awwaalanii hin danda'anii bahee namoonni ittiin rakkina isaanii ibsatan jechaadha. Sana booddeedha kan rakkinni guddaan irra gahee gara 1970 wayii sana keessa gara biyya Somaaliyaatti baqatee achuma keessatti kaampii Somaaliyaa keessatti du'e. Kanaaf ani walaloo koo keessatti Sheek Bakrii Saaphaloo waan harka namaa keessatti waa hojjechuun hin danda'ama. Qoonqoo fedhanii jireenya ofii fedhanii dhugaa awwaalanii dhugaa ofii iji ofii arguu dhiisanii waan biraa namatti odeessuurraa kan jedhurraa ka'inanii Sheek Bakrii Saaphaloo waa buddeena dhabee yommuu gaashireetti amleensaa cabe. Maaliif akka seene ilmi Oromiyaa hiraana dubbattu kan biyyin Somaaliyaa kan hin jedheef jechaadha achitti. Egaa inni barreeffama isaa sana kan afaan qubee mataa isaatiin jalqabe sana utuu hin xumuriin akkasittiin gidduutti boqotee garuu gaachuma dirdaawaa sana keessa akka hin baane godhamee yeroo turetti sheldaa kitaaba jedhamu barreessee ture. Sheldaan Ablee Qaraa kan jedhamu qubee mataa isaatiin barreesse. Baay'ee na ajaa'ibsiifadha. So namicha kana kanaafin kaasuu barbaade abbaa gammachiisillee akkuma kana kaaseera. Walaloo CD isa kan biraa irratti baay'een kaasee haasaa ture. Inni yeroo jalqabaatii fi nama dagaagina guddina ogbarruu fedhee uummata keenya bira ga'uu kan barbaade afaanii qubee saabaatiin gara afaan keenyaatti wangeela hiikee isa durayyuu qubee saabaatiin namoonni wangeela kana hiikan jiraachuu danda'u. Garuu isaanii qubee saabaatiin barreeffama garaagaraa kan barreessan jiraachuu danda'u. Sana booddee 1991 isa durayyuu barreeffamaa ture. Garuu guddinaaf dagaagina ogbarruu fedhee namni yeroo jalqabaa fi isa kana godhe hiikaa waajii yookaan abbaa gammachiis onismoos nasiib isa jedhamudha. Keessumaatii yeroo jalqabaaf isa kan godhe biyya kana gahuudhaaf karaa Mitswaa gammoojjii Sudaan keessatti namoonni hedduun haala qilleensaatiin harkaa dhumanii sana hunda
tuma rakkoon kun hundumtuu jiru rakkoo garaagaraa kana hundumaa danda'e saba isaa bira ga'uu danda'e kitaaba isaa sana irratti quuqqaanni saba kanaaf qabu mul'isuudhaaf baay'ee kan nama ajaa'ibu nama biyya Oromoo hidheetu akkasitti barreesse utuu biyyi akkasii isaan odeessanii akkas hidheetu barreesse Asteer Gannoo waliin ta'uudhaan ogbarruu Oromoo irratti kan isaan hojjetanii waan guddaadha. Galmee jechoota kuma ja'a ol qabu yeroo jalqabaaf afaan Oromoo irraa gara afaan warra Swiidinitti jijjiiranii yeroo garaagaraatti waan akkasii gochaa turanii 894 fa'aa keessa the spelling book by Onesmus kan jedhamu qopheessanii qabiyyee kitaaba sanaa keessatti jechoota afaan Oromoo gara 3536 ol kan ta'u oduu durii sansila odeessaa olii gara 96 olii qabatee jira. Mammaasa walaloof geerarsa of keessaa qaba ture. Baay'ee kan nama ajaa'ibu ga'een Asteer isa kanarratti baay'ee guddaa ture. Kitaaba onnee namaa jedhu kitaaba garaagaraa gara afaan kan biraarraa gara afaan Oromootti jijjiiruudhaan namni hubannoo akka argatu gochaa ture. Sana booddee achiiti asii gadi yeroo dhufu gara biyyaa yeroo dhufis uummanni afaan isaatiin akka baratu gochuutti ture. Naannoo Arjoo yeroo dhufee taa'etti isa kana baay'ee gochaa ture. Isa kanaaf hidheetutti Abuuna Maatiyoos fa'aa rakkina guddaa irratti geggeessanii haala kana keessatti tu harkan kennanii baay'ee dhaabatee uummata keenyaa wajjin utuu rakkatuuti kan inni boqotee. Isa kanaaf baay'een dinqisiifadha. Warra amma jiran keessaa obbo Zalaalama warraas walaloo isaanii irratti baay'een ajaa'ibsiifadha. Ilaalcha walaloo irratti qabu warra jijjiiran keessaa tokko waan ta'eef baay'een jaalladha isaanii. Isaan kun hojii tam hojjechaa jirtu kanarratti dhiibbaa yookaanis gargaarsa tokko fuulduratti akkatti tarkaanfattu si gargaaraniiru jechuudha. Baay'ee. Mee amma immoo dhufeera gama hogbarruu keessumaa gama hogbarruu waliigala keessumaa immoo gama walalootiin rakkoo jiru yookaan chaalenjii jiruun si gaafachuu barbaada. Namootni baay'een amma kakaa jiru afaan Oromoo afaan barreeffamaa eegate asii namootni hogbarruu afaan Oromoo irratti hojjetan biyya keessaas biyya alaas kakaa jiru. Gama kanaan maali rakkoon jiru? Maal hamma deemuun namarra jiraatu akka hin deemne kan nama godhe? Fakkeenyaaf ati already wanta tinaa kaastee jira. Walaloo baay'ee amma ammaatti barreessitee isa kaan oodiyoodhaan walitti qabdee jirta garuu nama bira ga'uu hin dandeenye maal dhibeensa isa jedhu hamma tokko kaasneerra. Kanarraa kana fe'u maa inni rakkinni jiru mee gama kanaan? Kanarraan kana fe'e yeroo baay'ee akka jalqabaatti inni tokko barreeffamni hin dhibne waan hedduutu jira. Muuvii hedduun kan barreeffaman jiraachuu danda'u. Diraamaan, kitaabii asoosamaa garaagaraa hedduu namoonni barreessan namoonni harka keessaa qaban jiru. Inni rakkoonni guddaan rakkoo hiyyumaati. Akkuma sila kaasee amma sirra deebi'ee rakkoo hiyyumaa. Hiyyuma yeroo jennu barreessaan tokko waan hundumaa ta'uu danda'u. Yeroo waan tokko haga humna isaatii kadhateessa ta'uu rakkatee gubatee hojjeteessa ta'uu liqeeffateessa ta'uu waan hojjete tokkoon hojjetataa gabaa irratti gaafa baasu gaafa deebi'ee dhufu sana yookaan baasuufis kan dandeettii dhabanii kana hundumaa gochuu kan dhabanii kaanii ta'anis jiru. Erga baasanii immoo akka itti namni keenya itti walitti dhiyaatu yookaan namni keenya akkamitti ulfina ofii isaatiif kenna yookaan waan ofiif ulfina kenna kan jiru irratti amma yoo fakkeenya fudhanne warri Habashaa mucaa ija hin banatin jirtuti gara uummata dachee taa'utti as baasanii ija isaa ilaalaa kana ija leencaa fakkaata jiru. Mucaan dhuguma ittee bore ija babaasutti kaati waanuma sila iji keessa hin jirretu.
akka kan keenyaatti isuma ija qabuyyuu gara kana ija namaatti baasu namni gara golaatti ittisa. Wanti guddaan irratti hojjetamuu qabu namni keenya waan ofii jaallachuutu sarra jira. Namni tuffii waan ofii tuffachuutu nama keenya keessa jira. Amma namni muchaa afur harkisee ameessa qabee guutee ilmatu nan ilmadhaan jedhu nan coradhaadha. Waan akkasii kana jireenya keenya keessaa balleessu waan ofii waan harka keenya keessa jiruuf ulfina kennuutu nurra jira. Inni kan biraan yeroo umurii barreessuu irratti yeroo itti humna qabanii fi fiiganii bu'anii ba'anii diraamaa hojjechuu waan adda addaa barreessuu hin danda'amu umurii dargaggummaa keessadha. Utuu ijoolleen uummanni waan hundumtuu nama hin qabatin namoonni baay'een akkasitti muuxannoo kana nuu kennu amma hojjedhaa nuun jiru. Yeroon sun immoo yeroo itti qarshiin hin jirredha. Qarshiin hin argamnedha. Yeroo sana keessatti namni keenya wal bira dhaabachuutu sarra jira. Yeroo itti qarshiin numutti immoo yeroon hin jiru. Qarshiin jira yeroo hin jiru humni isaas inni ba'a. Sagantaa adda addaatti sagantaa maatiitti sagantaa adda addaatti namni qabamuu danda'a. Yeroo namni itti hojjechuu danda'u kanatti namni keenya wal bira dhaabachuu hankanaachi namni tokko amma kitaaba tokko yoo maxxanse yookaan waan tokko yoo hojjete namoonni keenya baay'een isaanii warri muuvii irratti waan adda addaa irratti hojjetanii hojii jalqabaatiin gadi taa'u. Inni kun akkuma leenca yookaan akka sila waan harka namaa keessatti leenca gurra buuste qeerransa hidhaa keessaa jedhamu. Qeerransaa fi leenca ameleen cabe yookaan joobira sila garmalee barreessuun irra ture koochoon cabee gadi taa'u. Akka kanatti namni ameleensaa cabee gadi ta'a. Barreessaan tokko ameleensaa cabee gadi taa'uu danda'a. Keessa isaatii inni ayyaanichi dhalate teessuu didee yeroo hundumaa callumadee waan barreessu kaa'uu danda'a. Garuu cabuu danda'a ameleensaa yoo cabee gadi ta'a. Namoonni baay'een kanaaf namoonni waggaa hedduu ganna hedduu dura turanii namoonni baay'een dura turanii ergasii baay'ee barreeffama baay'ee silaati barreessuu danda'a nama yoonaatti waan ajaa'ibaa silaa kan irraa ennoo amma yoonaatti baay'ee kan irratti hojjechaa jirre namoota baay'ee qabna. Kanaafuu silaati daran baay'ee fiiganiiru ta'a. Kanaaf namni keenya hamilee barreessitootaa fi warra aartii irratti hojjetaniif kennuu irratti baay'ee xiyyeeffannoo gaarii kennuutu isaan irra jira. Rakkoo guddaan isa kana. Rakkoo guddaadha kanatti nuu kaaste. Egaa dhumarratti atuu maree keenya kanaan golobeen dhufeera. Dhaamsati dabarsite yoo jiraate egaa daqiiqaa muraasa fudhachuu dandeessa. Dhaamsi addaan dabarsu ijoolleen namoonni garaagaraa aartii irratti hojjechuu barbaadanii jabaatanii irratti akka hojjetanii haamilee utuu hin bu'in jabaatanii aartii kana ol kaasuu irratti akka hojjetan uummanni keenyas isaan bira dhaabatee akka jabeessu irra caalaa wanti gaariin akka karaatti hin dhufnetti wanti uummanni keenya dhaga'uu qabu haala garaagaraan daangeffamee akka karaatti hin dhufnetti isaanis jabaatanii irratti hojjechuu uummanni keenyas bira dhaabatee akka aartii kana aartii kufe kana ol kaasuu fi akkuma Hacaaluun yeroo baay'ee kana irratti hojjetu hin boo'in Oromiyaatiyya sooree koo sooretti utuu nuti jirru hin haftu booddeetti jedhu jabaatanii hundumtuu gara jiruun irratti hojjechuu inni gama danda'uun irratti hojjechuu fi amalee boqochuutu isaan irra jira. Isa kanan dabarsa. Walloo Dhufeeraa Birraasaa maqaa dhaggeeffattoota sagantaa kanaan guddaan si galateeffadha.
anillee carraa kana naa kennitanii naaf yeroo keessanii fi guddaan isin galateeffadha. Dhaggeeffattoota keenya qophiin keenya har'aa kanuma. Waa'ee qophii keenyaa yaada yookaanis gaaffii yoo qabaattan karaa iimeelii keenya contact@saifanabalbal.com jedhaatiin qunnamaa. Fuulli intarneetaa keenyaa www.saifanabalbal.com jedhamaa nu daawwadhaa. Akkasumas feesbuukii irratti raadiyoo Afuura Biyyaa jettanii yoo nu barbaaddan nu argitu. Torbee qophii biraatiin hamma wal agarrutti torban gaarii isinii hawwinaa. Got it.